Ashamarka fuudhee jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii nagaa jirtanii fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatanii yeroo baay'ee jechuudha. Yeroon karaarra deemu viidiyoo hojjechuun baay'ee natti tola. Maaliif seetan? Waan injiru maal injiru baqa baay'ee tokko enjoy godha. Keessattuu gara baadiyyaa taanaan jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Baay'ee wayii naannoo kun gara Bishooftu ta'ee xiqqoo gadi bu'ee jechuudha. Xiqqoo gara baadiyyaatti gadi siqaa. Garuu magaaluma ta'aa jira. Waan hunduu jira. Bishaan jira, maabiraatiin jira, ibsaan jira, waan hunduu jira. Inni akkasii isin jira. Isin akkam jirtu fayyaa keessaa miti nagaa kootii harri jechuudha. Wanti nani qabadhee isiniif dhufe mucattiin takka mallaan jettee koomentii irratti jechuudha. Baay'ee yeroo baay'ee jechuudha. Wanti nani jedhu biyya Arabaa teessanii qarshii maatii keessaniif hin ergina. Ofii keessaniif jijjiiramaa. Ofii keessaniif hojjedhaatee of jijjiiraa. Maatii keessan qarshii waan ergitaniif isaan jijjiirama isinitti argisiisan waan ta'eef isiniin jedhee yeroo hundumaa viidiyoo isinii kan hojjedha akkuma beektan jechuudha. Inni isheen immoo maal naan jette seeta? Maatumti kiyya gaafa nani qarshii erguu fidhiise nan dubbisan jette. Akkamiin godhaa? Natti hin dubbatan gaafa nani qarshii erguu fidhiisu naan jette dhugaa waaqayyoon baay'ee tokko na dinqisiise. Egaa baay'een dhiirotni baay'een hamma yeroo kanatti jechuudha. Yoo isin qarshii qabaattan, yoo isin mana qabaattan, yoo isin waan ta'e qabaattan isinitti siqu. Kana jechuun garuu namni tokko waan nani waa'ee qabuuf natti siqoo ta'e akka kiyyaatitti jechuudha. Maal natti fakkaata beektanii? Wanti natti fakkaata. Waan nama san qarshiidhaan bitachaa jiru natti fakkaata. Even maatis yoo ta'e maatiin keenya hiyyeessa ta'anii nu uumanii sana booddee erga isaan irraa uumamnee kaane immoo nuyi qarshiidhaan kan nu dubbisan taanaan yeroo nuyi qarshii kennineef kan nu jaalatan yookaan immoo qarshii ergineef kan nu dubbisan taanaan kun jireenya hin jedhamu. Dhugaas hin jedhamu. Baay'ee tokko namatti ulfaata. Maaliif seetan? Bara meeqa nama qarshii bitattanii jaalattan? Namni tokko isin jaalata akkasumas isin jaalata. Yoo isin jibbe immoo ajibbu malee bara meeqa maatii keenya qarshiidhaan qarshii gabbarreetu nu jaalatan. Dhugaas hin jedhamu. Yeroo baay'ee indoo baay'inaan kan dubbatamu jechuudha. Warri dhiiraa qarshii shamarran irraa fixanii warri dhiiraa qarshiidhaaf jedhanii shamarranitti dhiyaatan. An akka maatii immoo jechuudha hin jiru. Dhugaas hin jedhamu. An akka maatii hin jiru. An akka maatii keenya qarshii keenya nurraa fixuudhaaf tasgabaggabu hin jiru. Rabbi mee ilaalaasin hubadhaame. Maatii keessanitti nama sin jaalatin tokkotti maatii keenya yoo nu gorsan jechuudha. Haatiif abbaan keenya yookiin obboleewwan keenya warri nutti dhufan yoo nu gorsan mana ijaarte kanaaf akka mana qaban jenneen dhiira si jana jame tokko akka obboleewwan keenya akkasitti nu gorsan hundumtu keessanuu ni beektu. Mana qaba akkan jenneen qarshiin qaba akkan jenneen wanta akkasiin qaba akkan jenneen jedhan. Okay. Qoy qarshii kiyya maatii kiyyatti fixee ta'u jechuudha. Bara jireenyaa koo umurii koo gimmaasha umurii kooti maatii kiyyatti fixee. Sana booddee inni maal idaa maaliif qaba na fuudharee dhuguma. Rabbi idaa maaliif qaba qoy. Idaa naaf qaban. Dhugaas hin jedha Rabbi. Umuriin kiyya dhume bara biyya Arabaatitti. Immoo qarshiin kiyyas maatii kiyyaaf kenneefit sana booddee maali kaa? Idaa maaliif qaba dhiirriin jedhe Rabbi dhugaas hin jedha. Yeroo tokko tokko mee hubadhaa tola. Maatiin keenya dogongora guddaa hin hojjetu. Baay'isanii sanuu jechuudha. Baay'isanii kun immoo gonkumaayyuu ta'uu hin qabu. Gonkumaayyuu sababni isaatis namni kamiyyuu okkee nan hojjedha. Qarshii kiyya irraa nyaachuu hin qabu sirriidha. Sannaa gorsan. Garuu maal jechuudha? Akkanan qaba akkan jenneen sanin qaba akkan jenneen akkas akkan jenneen isa gaa maali gaa idaa maalii qaba inni sana booddee na fuudhu jechuudha akka koduwwa. Maatii keessanitti dhugaas hin jedhu yoo isiniin oodani maal rakkattan
yoo qabaatanii yaada ofii isaaniitti simbira dhufan ani gizee meeqa isinitti mee dhugaa isiniin rabbi yeroo meeqa isinitti mee yeroo meeqa isinitti meera maaliif seetan maatiin keenya jechuudha maatiin keenya namni nu jaallatu gaafa nu argan nuuf gammada bakka numaaf yoo dabarte numaaf jireenya isaanirra jijjiiramnee waa argamne hin gammadan namni normaalii as tasasabii yaada gaarii qabu jechuudha sammuu isaa keessa kun garuu maal jechuudha rabbi yeroo tokko naafuun galuu anabe akkaataa maatiin keenya tokko itti yaadu rabbi suruu mana isiniif galaame ilaalasin sana booddee yeroo hirumtanii manni kiyyaa miti jedhaani qarshiin qabu jedhaani akkas jedhaani okay jettaniin namichi sumtunuu immoo sinamane rakkoon qabu jedhe isin fuudhe jennu qabeenyi sun maatii keenya fafeechuudha maal jechuudha bara jireenya kiyyaa guutuu waggaa 4 waggaa 6 waggaa 8 ol biyya arabaatti gubadhee ka'e sana booddee qarshiin kiyya boodarra jechuudha yeroo abbaa mana keettee kiyyan jedhini inni isa ittiin argisiisan dhoksi kana godhe an jedhan maal gochuudhaaf kiyyan elaa nyaachuudhaaf maal daa'immantii ittiin guddifadhu rabbi innaa akkasii isiniin jedha yeroo tokko jechuudha gowwoomsoo dhiiratirraa gowwoomsoo maatiirraa of eeggachuu qabna hedhee ta'ee yaada gama kiyya maaliif amma mucattiin kun akka naan jettetti maatii hundaa miti maatii yeroo argattas ni gammadu maatiin yeroo sin dhukkubsatan meeqaan obboleessi isaanii nyaasa qaayee obboleessuma ta'anii osoo jiranuu qarshii hatanii fixanii jalaa qarshii ishiin ergitu kana bitaa yoo ta'an isheedhan wanna bitassa waan biraatti argisiisanii qarshii ishiin ergitu kan jalaa fixan meeqatu jira dhiirota meeqa jechuudha rabbi hundumta keessanuu hin beektan isin qunnameti isin beeka maaliif tokkoon ani viidiyoo ani hojjechuu irratti boochanii baay'een keessan koomentii kan naaf barreessitan jirtaniiti kanaaf isin jechuu barbaada waan tokko akka biltoomtannaan barbaada dhugaa isin jedhaan dhiirris ta'ee maatiin keenya akka isaan carraa argatanii tokko qarshii keenyatti fayyadaman gochuun qabna jedhee yaada of eeggannoo godha yeroo hundumaa jechuudha rabbi maaliif seetan humna keessan dadhabbiin illee walii lama dhugaa rabbi dadhabbiin illee walii lama yoomiyyuu taanaan dagachuu hin qabnu kana isiniin jechuu barbaada bareedduuwwan koo ammas koomentii garaagaraa naaf barreessa ani viidiyoo nan hojjedha wanta gaafachuu barbaadan na gaafachuu ni dandeessanii galatoomaa isinan jaaladha onnee korraa naaf jiraadha isiniin jedheera.